Magabachuram. Mecedame iyati nagagarta waaqayyo jedhame. Mootiin nagaa namaa kennu Yesuus as jira. Ameen. Hallelujah. Ameen. Yeroo isin shubbistanii faarfattan baay'inatti turaa ture. Maal akka isin godhu? Yoo maal isinii kennan dhiisu? Doolaara isinii kennan man dhiistanii? Warqii isinii kennan dhiistanii? Dhugaatti moo? Dargaggummaa namni akka isin godhu? Dargaggummaa naan lakkii jaartiin kun fuula tura akka dargaggeessatti shubbisu. Waan sarara dargaggummaa ta'uu dide galannu waaqayyo haa ta'u. Ameen. Baruma reefu waldaa makaaneessuu dhufee eegale kanatu waldaa makaaneessuu warri jalqabaa kun baay'ee shubbisan turan. Baay'ee dhowwu turan bara keenya ammaa kanatu shubbisuu jalqabanii. Naa jaartiin tokko achi keessaa fuudhuma qulqulluun guutamtee shubbisuu jalqabde. Yeroo hundumaa gaafa namichachi bee halleeluyyaa wangeela dubbisuu qabu. Isheen achi halleeluyyaa irraa wanti gargaarutti. Lakkaa jaartiin kun hin dhaamotte fakkaataa itti qorre fakkaata riitii birdilimsi itti kennanii lammaffaa akkasiin godhatin halleeluyyaa kana jenna lammaffaa maqaa isaan naan jedhan. Birdilimsi si asiin akka godhattee uffattee gixxin gootee waldaa geesseesse. Achi bee namichi waaqayyo guddaadha jedhee wangeela dubbisuu qaba. Halleeluyyaa. Ameen. Ilaalte birdilimsi ofirraa fuutee birdilimsiin keessan nattaaf an halleeluyyaa makoon jedha itti. Inni isu halleeluyyaa koo jedhame. Nattaafu jette nattaafu ani unoon jedha ittuma mufaa. Ittuma mufaa inni isu unumaan jedha jette. Istiinumaan jedha jedhame. Isinoo yoo maal isinii kennanis. Dhugaa jettu ittuma fuftu. Amma halleeluyyaa kun halleeluyyaa itti fuudha. Kiristaanii tokko akkasii baala baarzaabii beektu baala baarzaabii yeroo gogu beektu gogaa isaa galtanii baala baarzaabiitti gaafa bitti qabsisanii balalalalalalalala samaa hiikaa bobee jechuudha. Yeroo muraasa booda deeqaa muraasa booda akka akkas hin taane duwwaan dhaamsa siidhama. Ameen. Haleluuyaa miskoolii. Miskoolii beektu itti miskoolii si tokko namachas wantu qaxxattee dhabetti. Haleluuyaa miskoolii lissaanii miskoolii lallaba miskoolii raajii miskoolii har'a waaqayyo sirraa haa kaasu. Beeka namatti waan guddisiime anaaf waaqayyootu jira hime. Anaaf waaqayyootu jira. Mejedhame sirriitti. Anaaf waaqayyootu jira. Warri kaan anaaf firatu naa jiran, warri kaan anaaf lammiitu naa jiran, warri kaan anaaf abbaatu naa jira, haadhatu naa jira, si ati eenyutu naa jira jettee. Waaqayyootu naa jira. Meeqa namatti guddisi eenyutu naa jira jettee. Waaqayyootu naa jira. Mee guddisi waaqayyootu naa jira hime. Waaqayyootu naa jira. Jari mee guddisi waaqayyootu naa jira hime. Waaqayyootu naa jira. Fira warra hin qabneef anatu jira jedha waaqayyo. Abbaa warra hin qabneef anatu jira jedha waaqayyo. Haadha warra hin qabneef anatu jira jedha waaqayyo. Warra boonii maaludhaa sa'iif anatu jira jedha waaqayyo. Guddisi iyyi kana mante waaqayyootu naa jira jedhika. Waaqayyootu naa jira. In kana namee dhaabbanne miila keenya dhaabbanne garanna. Gooftaan sagalee isaa akkamitti dubbata. Waaqayyo irratti dubbata jedhame. Waaqayyo irratti dubbata. Jedhame waaqayyo irratti dubbata jedhame. Waaqayyo irratti dubbata. Waaqayyo irra caba kee wal'aana. Ameen. Waaqayyo irra madaa kee fayyisa. Ameen. Waaqayyo irra nama kuftee si kaasa. Ameen. Waaqayyo irra iddootti battee si barbaada. Ameen. Waaqayyo irra namatti hidhamtee jirtu si hiika. Ameen. Waaqayyo irra haala keessa jirtu si baasa. Haleluuyaa. Jedhamee dhugaa yaa waaqayyo jedhame. Yaa waaqayyo. Ani mucaa keeti. Ani mucaa keeti. Ani dhala keeti. Ani dhala keeti. Rakkina koo baadhee. Rakkina koo baadhee. Dhibee koo baadhee. Dhibee koo baadhee. Gaaffii koo baadhee. Gaaffii koo baadhee. Gara kee dhufeera. Gara kee dhufeera. Har'a sagalee kee dhugaa. Sagalee kee dhugaa. Dubbii kee dhugaa. Dubbii kee dhugaa. Natti dubbadhu jedhame. Natti dubbadhu. Natti haasa jedhame. Natti haasa. Caba koo fayyisi jedhame. Caba koo fayyisi. Madaa koo fayyisi jedhame. Madaa koo fayyisi. Hidhaa koo hiiki jedhame. Hidhaa koo hiiki. Si dhaga'uun barbaade jedhame. Si dhaga'uun barbaade. Natti haasa'uu kee barbaade jedhame. Natti dubbadhu jedhaga. Natti dubbadhu. Natti dubbadhu jedhaga. Natti dubbadhu. Galateeffadha waaqayyoon dubbata. Isin haa eebbisu noora. Kutaa kana dubbisa. Seeruma boqonnaa 5 lakkoofsa 25 hanga 27 jiru dubbisa.
seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 25 hanga 27 isa jiruun dubbisa. Akkas jedha innis. Maatusaalaan dhalatee waggaa 187tti Laameekin dhalche. Laameek erga dhalatee booddee Maatusaalaan waggaa 782 jiraate. Ilmaaniif intaloota biraas hin godhate. Barri Maatusaalaan jiraate hundinuu waggaa 969 ture. Kana booda hin du'e. Dhaggeeffadhaa ammas irraan deebi'ee sumarra. Maatusaalaan dhalatee waggaa 187tti Laameekin dhalche. Laameek erga dhalatee booddee Maatusaalaan waggaa 782 jiraate. Ilmaaniif intaloota biraas hin godhate. Barri Maatusaalaan jiraate hundinuu waggaa 969 ture. Kana boodas jedhaka. Kana boodas jedhame sirriitti. Kana boodas hin guddate. Maal teettan hin du'e. Waggaa meeqa jiraate? Jedhame sirriitti 900 waggaa 900 kuma jechuun meeqa irraa jechuudha? Soddoma irraa 21 irraa maal dogoggoraa jirtu? Meeqa irraa? 19 irraa 31 mee warri 31 lakkii dogoggoraa jirtu kuma jechuun meeqa irraa? Esi warqaanoo kuma jechuun meeqa irraa? Lakki warqaa shakkaa jirtu kuma jechuun meeqa irraa wal duukaa jira? Kuma jechuun waggaa 31 irraa waggaa 969 jiraate. Akkama dureetti akka jireen dubbadha. Amma umuriin kee waggaa meeqa? Sichi immoo waggaa meeqa jiraachuu barbaadda? Bara jiraattu kana keessatti immoo maal hojjettee darbuu barbaadda? Waan yerootti dubbadha. Amma umuriin kee waggaa meeqa? Sichi immoo waggaa meeqa jiraachuu barbaadda? Bara jiraattu kana keessatti immoo maal hojjettee darbuu barbaadda? Wanta yerootti dubbadha. Macaafa qulqulluu keenya kana keessatti bara akka kuumafaatti namoonni umurii dheeraa jiraachaa turan. Umurii gurguddaa jiraachaa turan. Namoota umurii dheeraa jiraatan keessa macaafa qulqulluu keessa kan akka Maatusaalaan umurii dheeraa jiraate hin jiru. Maatusaalaan umurii baay'ee dheeratu jiraate. Umurii dheeraa jiraate. Umurii meeqa jiraate? Waggaa 969. Kuma jechuun waggaa 31 irraa jiraate. Kana jechuun umuriin kun umurii baay'ee dheeraa nama gabaabaadha. Umurii baay'ee dheeraa jiraate jechuudha. Umurii dheeraa jiraate Maatusaalaan. Seenaa namicha kanaa gaafa naqee dubbisu gaafa naqee qoradhu namichi kun waggaa 969 jiraatu iyyuu malee maal hojjetee du'e namichi kun jedhee gaafa qoradhu. Maal hojjetee du'e? Maal godhee du'e? Waggaa 900 jiraate kana keessatti seenaa maalii galmeessee du'e? Seenaa maalii kaa'ee du'e? Kan jedhu namichi kun seenaa tokko galmeessee hin duune. Hin dhalate, hin guddate. Dargaggeessa ta'e, fuudha ga'e, hin fuudhe. Ijoollee hin dhalche. Isa booda hin du'e. Seenaan kaa'ee du'e maalodha? Fuudhuu, dhalchuu. Fuudhuun dhalootaaf seenaa kaa'anii darbuu miti joo. Dhalchuun dhalootaaf seenaa kaa'anii darbuu miti joo. Wanti gaarii nuti fakkeenya gaarii dhalootaaf keenya dabarru maali? Umurii jiraachaa jiru kana keessatti. Ilaala waggaa bara mana ga'u kana kisaaraadha. Dhalootaaf fakkeenya gaarii kan ta'u tokko illee hin keenye namni kun. Garuu waggaa mana ga'u jiraata. Waggaa dheeraa bara akkasii jiraate. Dhalootaaf homaa hin keenye. Ajoo fuudhuuf heerumuu waan guddaa ta'u. Cimaa ta'u. Alchun cimaa ta'u. Deewwan alchun cimaa nama jiru. Sammuu gaafatamuuf. Kun seenaa miti dhalootaafis fakkeenya gaarii ta'u.
namoonni baay'een akka jedhu bakka ani bakka guddadhee mana jaarradhee sooromee fuudhee ijoollee godhadhee ijoollee makoofillee mana jaaree waan darbee oolu. Birrii mallee kaayee waan darbee qabeenyuma tokko lafa kaayee waan darbee seenaa miti ijoollee kun. Kiristiyaanni kana keessaa dambee waan gaarii tokko kaayee darbuu qaba. Ameen. Dhalootaaf fakkeenya gaarii kan ta'u, dhalootaaf waan gaarii kan ta'u, dhalootaaf ergaa guddaa kan qabu waan gaarii tokko keenya darbuu dha. Jiraachuu qabu miti. Kanaaf namichi kun umurii amma kanaa jiraate. Umurii dheeraa akkasii kanatu jiraate namichi kun. Umurii dheeraa akkanaa. Kanan jedhu irra amma umuriin kee waggaa meeqa? Sichi immoo waggaa meeqa jiraachuu barbaadda? Bara sichi jiraattu kana keessatti immoo maal hojjettee darbuu barbaadda? Kan yerootti dubbadha. Ameen. Ameen. Isni uursa walgaati. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Kanaaf namoonni yeroo sana umurii dheeraa jiraachaa turan umuriin namaa maal daaru beektu gaduma deemaa. Gaduma deemaa, gaduma xinnaachaa, gaduma deemaa dhufe. 969 kee gara 700, gara 600, gara 500 gaduma deemaa dhufe. Dhufee gooftaa Yesuus Waaqayyo immoo seera uumamaa boqonnaa 5 irratti akka jedha ammas umuriin namaa waggaa 120 darbin. Ajire umuriin namaa waggaa 120 darbin jedhe. Maaliif Waaqayyo jennaan sabni kuni fuudhuuf, heerumuuf, sirbuuf, machaa'uu malee ana Waaqayyo Waaqa jiraataaf ulfina kennuu dhiise. Kanaaf jedheenaan umuriin namaa gabaabbachuu qaba waggaa 120 ta'u jedhe. Meeqa gafili? 969 irraa kana maaltu gafila umurii namaa beektu? Cubbuu. Cubbuun umurii namaa gabaabsaa jiru. Cubbuun garaatti nama hambisaa jiru. Cubbuun ola deemtota baay'ee garaatti kutaa jira. Cubbuun dhalataa ammaa kana garaatti hambisaa jira. Umuriin namaa 120 ta'u. Sabni kun cubbuu hojjechuu malee, cubbuu waaqessuu malee, ulfina mataa socho'uu malee ana Waaqayyo Waaqa jiraataaf ulfina kennuu waan dhiise. Gadi fide umurii namaa. Umurii namaa gaffide. Waaqayyo jalqaba gaafa nama uume namni umurii dheeraa akka jiraatuuf uume Waaqayyo. Namni umurii dheeraa akka jiraatuuf Waaqayyo nama uume. Namni garuu cubbuu hojjetee umurii isa gabaabsa jira. Fakkeenya inachiin kan jedhu macaafa qulqulluu keessatti amanyee jiru jira. Yoo barbaade dhattee HIV dhaan of qabsiistee umurii kee gabaabsachuu dandeessa. HIV maaltu fide? Maaltu fide? Waaqatu isa micciiramaa akka keetiif akka kootii kana qabuudhaaf fide. Waaqa fide HIV. Kanaaf gocha fide. Wanti Waaqayyo fide takkaa gocha qabu. Kanaaf dalgifamaa micciiramtoo akka kookee qabuudhaaf fedhii fidee gad darbate. Eenyu barbaade dhabe? Qoricha isaa. Mammaakaa tokko jedhe kelkelleen hantuutaa adurree funyaan suufti jedhe. HIV dubbii namaa naqa. Amma hantuutaa adurree keessatti waloora dagatee beektu. Adurreen baay'ee hantuuta barbaaddi. Hantuuta keessaa kelkelleen hantuuta kurbisaa walattee hiikkasuu wajjin adurree funyaan suufti. Adurreen sun hantuuta barbaadetti. Gam. HIV is akkuma kana deemee mana dhufee sin barbaadu gaafa wadiratu gam umuriin kee qab tokko ta'een gadda naa bilbila torban lama darbe ani Asamarii Yuunivarsiitii 6 kiiloo dilaa kun akkuma carraa dhaqee warra karaa irraa amma yeroo ammaa dhaabatanii HIV namaa mana maran tokko beektaa dhaabatee jiru magaalaa keessa jiru. Asii dhufeen beeku Finfinnee keessa achi dhaabatanii
mana gaafa naqee mana kunoo HIV keessa jiru naan jedhani kunoo maaloo feentii nyaadhee feentii sakkalee kunoo reefuu lobbada maaloo naa kadhadhaa gaafa sabee kadhannaan gaafa sabee beeku yeroo sabeen siin jedhe achitti beeku namoonni akkasii maal ta'aa jiru ofii isaaniitiin umurii dheeraa waaqayyo kenne maal gochaa jiru gabaabsachaa jiru gabaabsachaa jiru ofii namatti gochaa gaaf tokkotu harreenatu madeemtutu waraabessa garti obbo waraabuu itti ennaan kottumee irra kana wallaansuma wal qabne yaallaa itti maal yaadde harree waan hin danda'ullee miti ennaan meeshaa dhiqaarra kana amma koraa jedhe inni suma isee wallaansoo wal qabne dhugaasii gammachuu tokko godha yeroo baay'ee barbaada jedhan kalkallee harreeti kalkalleen hantuutaa durree funyaatuuti kalkalleen harree moo waraabessa faamuuti kalkalleen intalaaf kalkalleen gurbaa moo HIV faamuuti sumaanan jedhe ameen jedhame eeyyee jedhi kaamee adde adde waan hin danda'ullee miti wal qablee balaaldaadhe innaan wallaansoo kaa wal qaban waraabessoo bee dibbedee kufaaf harree jalatti nan kuffiyedhettee waraabessi kuffitee bukkee dhaabattise miti hin gammadde nan kuffiyedhettee inni sobee kufaaf jalqaba sobee kufaaf sadaffaa irratti kuffedha innaan ammas lammaffaatti hin qabde lammaffaas qabdee kuffiyette sadaffaa irratti mee na godhee qabee kuffisee irra ciise obbo waraaboo itti jalma ciisti innaan siya lamaan kuffiyadhe itti innaan siya lamaan usurraan keetti narraa ka'inaan yaadde harree ati waan na keenya jechuudha ennaan nuunoo kuffiyannee innaan namarraa ka'uun beennu nuunoo kuffiyannee innaan namarraa ka'uun si kuffifatee innaan sirraan kochumatti sirra sirba yaa namoota baay'ee sirba jira dhuguma isinii jedha namoota baay'ee silkina bilbilan keessaa kunoo dhukkuba akkasiitiin qabamee jira kan dur immoo galatanii utuma dhaga'anii fiigu utuma dhaga'anii dhaqaniitti bu'u umurii kan waa'ee umurii namaa irratti nu dubbachaa jira umuriin namaa gabaabbachaa jira nama dhalataa jiru baay'achaa jira moo nama du'aa jiru caala nama du'aa jiru caala umuriin kee gabaabbatin umuriin kee du'in umuriin kee karaatti dhabin ameen haleluuyaa akkas umuriin namaa gabaabbachaa jira umuriin namaa gaddeemaa jira umuriin namaa dhumaa jira sababni isaa sababa irraa kan ka'e sababa cubburraan kan ka'e gadhumna immoo bara keenya bara daawwititti immoo gadhumna bara kakwaarratti bara daawwititti daawwit immoo akka jedhe umuriin namaa yoo waggaa 70 yoo baay'ate iyyuu immoo 80 isheen humtuyyuu yaaddoof dhiphinaan jedhe inni immoo gaafate waggaa meeqa 70 moo baay'atte immoo 80 isheen humtu maal eessuma numa kee jiru kanuma yaaddoo dhiphinaan manni kiraa inni atti kee waan nyaadhu hin qabu hin qamintaa kana isheen humtu yaaddoo dhiphinaan jireenya yaaddoon guute jireenya gidiraan guute Innoci mootummaa hojjetu hojiitti mootummaa kana baran gadhiisee maal ofii hin jedha inni faabiriikaa hojjetu faabiriitti gatti makan amma yoomiitti hojjedhaa biigubadheedha halkan inni bakka bukuun hojjedhaa badhee hojjedhaa bula namni hundumtuu bara waan hojjetu hundumaatti jibbaa jiraatudha dhugumaatti namni hundumtuu fiildii hojjetaa jiru hin jaalatan bakka hamma yoomiitti hojjedha kanaaru hamma yoomiitti hojjedha kanaaru ameen haleluuyaa hamma yoomitti garuu waan nama dhibu warri kanaaf hojjetan yoomiyyuu kana lafan kaa'u warri kana hojjetan yoomiyyuu hin jaallatu
warri kana hojjetan yoomiyyuu mararfatu jaallatanii fudhatan utuu hin taane humnaa qabeetti fidee waggaa kan dhufe waggaa 969 irraa kee amma eessa dhufe 70 hanga 80 dhufe bara Daawit immoo bara Daawit dhiifne immoo bara keenya ammaatti immoo gad dhumna bara koo bara keessa nammaa kana namni waggaa meeqa hanga meeqa gidduutti dhumaa jiru jettan seenaan ka'ee jira namni waggaa meeqa hanga meeqa gidduutti dhumaa jiru jettan yeroo baay'ee nan gaafadha waan akkas namoota riseerchii gaggeessan namni waggaa meeqa hanga meeqa gidduutti dhumaa jira akkamii nama dhalataa jirtu baay'ata moo nama du'aa jiru baay'ata namoota riseerchii yeroo baay'ee gaafadha namoota dhalataa jiran namoota du'aa jirantu baay'ata sababni isaa sababa cubbuu irraa kan ka'e ameen bara keenya ammaatti namni meeqa tumaa beektu waggaa 40 hanga 50 wayii gidduutti tumaa jira waggaa 40 hanga 50 wayii gidduutti tumaa jira waggaa 40 jechuun nama namni abdatu nama jaabilaalamu nama dargaggeessa miidhagaa bareeda waan hundumaa taayidaatti kennu nama bareedu nama biyya bulchu nama biyya gaggeessu waggaa 40 kaase namni jarra kaatu cubbuun jarra kaatee galaafataa jira fakkeenya yoo fudhanne ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ነው ገበያ ድሬ ሻንታሚ ሜካኑ በዳም ቤኩ ሻንታሚ ዶርባ አለማየሁ ነው ተመሳው ገበያ ድሬ ወጋቤ ድሬ አቤት ሻንታሚ ዘዲ መገተ እሺ ወርጋ ነው Abortamation. Vega tu le. Seringa ada seringa. Oga tu le. Innu kun abortamii sadi, inni sun 57. Namoonni kun namoota kamii jirattu? Namoota jaabilaalaman namoota biyya bulchanitti kenname. Maaltu kaase beektu? Cubbuutu kaase. Cubbuun nama galaafata ijoollee. Cubbuun barcuma nama annaafu, cubbuu waan barii nama annaafu, cubbuun barcuma nama jiraachisa malee. Agartanii? Cubbuun nama guddisu. Cubbuun umurii namaa kuta garaatti. Cubbuun karaatti nama hambisa malee. Akkasiin. Cubbuun umurii namaa gabaabsa. Nama kanaa waan baay'eef ta'uu jedhamee abdatamutu akkasittiin karaatti dhumaa jira. Waggaa meeqa meeqa gidduutti waggaa 40 hanga 50 wayii gidduutti dhumaa jiru. Sababa waan biraa miti kun sababa cubbuuti. Cubbuutu galaafataa jira namoota baay'ee isaaf ilaalaman baay'ee. Umuriin isaanii maal ta'aa jira? Gad deemaa jira. Amma jaarsa agartu? Moolta keessa jaarsiidhaan agartu? Durna yaadadha biyya keenya jaarsuma kana waldaa guuttidha. Waggaa 2 darbee galeebbii waldaa keessa jaarsi jiru. Faarfannaa turii kana faarfatu maal jedhu? Asii gaafa isaan faarfannetti jalqabanii seetanni achi iyya. Nu gammachuu qabna kan nooma hin qabne ursinee faarfannaa afaan keenya bannee warri gooftaan qabne ofumaa goyyoomu nagaan Yesuus malee gonkumaan argamu gaafa isaan jedhanii ani seetan achis ammoo shakkeen jedhanii faarfannaa qooqa addaatti baasanii bareechanii uumanii qimaameessanii waan tokko shakkiin hin jiru. Shakkiin hin jiru. Jaarsi moo jiru waldaa keessa? Hin jiru jaarsi waldaa keessa? Namoonni
namoonni as keessa jiran baay'een isheen tokko yaada qabaatte tokko yookiin immoo abbaan qabdu. Abbaan irra jiru. Isheen tokko yoo abbaa qabaatte haadhi immoo irra jiru. Dulooniiru. Jaarsi numaa jira. Dhalooti ammaa kun immoo karaatti numaa jira. Karaatti numaa jira utuu hin gahin. Utuu hin naqin warra galaa jiran. Numaa jiru kanaatti. Sababni isaa cubbuudhaan wal makee jireenyi isaanii. Tajaajilli na lafin tajaajilli na lafin jedhu. Shubbisuun na lafin luffisuun na lafin jedhu. Hundumti isaa maaliif na hafaa jedhu. Maaf na hafa. Asii faarfataa oola. Achi gabbee wanta biraadha. Umurii warra akkasii dhaabachaa jiran gabaabbachaa jira. Umurii warra waliin makanii Waaqayyo gabaabsaa jira. Ameen jedhi guddisi. Umurii warra waliin dha'anii warra waliin rukutan Waaqayyo gabaabsaa jira. Galanni Waaqayyo lafa ta'u. Umurii kee immoo waggaa meeqa immoo jiraatte sichi immoo waggaa meeqa jiraachuu barbaadda? Ammas waggaa meeqa jiraachuu barbaadda? Waggaa meeqa jiraachuu barbaadda? Tu waggaa meeqa jiraattee nama jaalattu? Nama tokko namoonni barbaadu nama jiraatee tu waggaa mana jiraattee nan jaaladha nama jettu. Tu waggaa meeqa jiraattee jaalattu hin jedhu. Dubbatu. Tu waggaa meeqa jiraattee jaalattu? Sama malee. Sama malee tu waggaa meeqa jiraattee jaalattu? Baaduu jechuudha. Baaduu maal jechuudha? Waliin dha'uu moo? Adda barbaruu moo? Rukutuudhaan moo? Maal haa ta'uudhaaf waggaa dabalachuu barbaaddu? Maal haa ta'u maal hojjechuun bara dabalachuu barbaaddu? Isaayyaas 38 deddeebina. 38 irratti mootii Hisqiyaasiin agarra. Hisqiyaas mootiidha. Nama biyya bulchu nama biyya gaggeessu ture. Waaqayyo Isaayyaas raajicha ergeeti. Hisqiyaas jedheenna hin duute malee hin jiraattu barri jireenya kee dhumeera ittiin jira Hisqiyaasiin. Hisqiyaasi keenyanitti galagaleeti hiikkadee hirqinfatee wayi Waaqayyo jedhe enna ani baroottan darbe keessatti waanuma gaarii tokkollee hojjedhee fuula kee duraa hin qabu jedhe. Waan gaarummaadhuma tokkollee hojjedhee fuula kee duraa hin qabu maaliif umurii kuma gabaabsitaa maaloo yoo fedhe keete umurii koorratti bara koorratti baranaa dabalee eegate. Waaqayyo Hisqiyaas dubbate Isaayyaas jedheenna kadhata Hisqiyaas garbicha koo dhagee bara isaarratti bara dabaleeraa fi dhaqii Waaqayyo kadhata kee dhagee bara kee irratti waggaa 15 sii dabaleera jedhee. Waggaa meeqa dabalameef? Waggaa 15tu dabalameef. Wanta baay'ee na dhibu kutaa kana keessa gaafa dubbisu baay'ee na dhiba. Hisqiyaasi dhaloota isaatii kaasee amma gaafa sinatti waan gaarii hojjetaa ooleef. Gaafa Waaqayyo bara dabaluuf garuu waggattii 15 sana keessatti garuu gaarummaan hojjenne. Waggattii 15 sana keessatti garuu wanta Waaqayyoon gammachiisu hojjenne. Waggattii 15 sana keessatti garuu Waaqa tolfamaa iddoo kennuu jalqabe. Waggattii 15 sana keessatti garuu waanta barbaaduu jalqabe. Waggattii 15 sana keessatti garuu walii gara kutuu jalqabe. Kanaaf dabalatee bara. Maaliif bara dabalachuu barbaaddaati? Olii gara kutuufi, acha barbaruufi, soba keemmatti wuufi, edda keemmatti wuufi, hanna keemmatti wuufi bara dabalachuu barbaaddaa. Akkasitti deemtooti Waaqayyo bara kee gabaabsa. Ittiin fuuma waggeetti. Maaliif bara akkasii dabaluu barbaaddaati? Maaliif? Tokko jira dabra dhufee biiroo Oromiyaa irratti akka nama siltaana qabu wayti. Siltaana ishee lafarraa kana. Fakkeenyacha gaaffeetti ol beelamne mee maal na gorsitaa? Akka sagalee Waaqayyootti akka nama Waaqa tokkotti maal na gorsitaa nan jedhe. Sagalee kana ndaa dhufe. Umuriin kee waggaa meeqaan jedhe? Amma ani kun waggaa 42 barane.
situ waggaa meeqa jiraachuu barbaadan bakka waggaa 30 ta'u waggaa 120 ta'u waggaa 150 ta'u amma Waaqayyo jiraachuu barbaada. Maal gochuudhaaf ati umurii dabalachuu barbaadde bara dabalachuu barbaaddeeti. Aca barbaruudhaaf miti jedhin gubboo nyaachuudhaaf miti jedhin saamuudhaaf miti jedhin dhugaa dhayyeessaa ukkaamsuudhaaf akkuma warra wajjin ooltan akka gochuu miti gaafan jedhu qabaatu dadhabee kaaffee jalatti mimmaanna sirra yaa'e ooleyya. Maaliif iyya beektuyi waan gochaa jiru beekam. Waan keessa oolu beekam. Wanta hojjechaa oolu beekam. Olii rukutaa oolam, sobaa oolam, gubboo nyaachaa oolam. Dhugaa dhayyeessaa miidhaa oolam. Bara immoo dabalachuu barbaadeedha. Warra akkasii barri hin dabalamu barri isaanii hin gabaabbata malee. Sakanatti namni takka hamee hin jiru. Si guddisaa duwwaa nama iyyaamee jedha. Namni gaafa akkasii lallabamu lakkee tuuruu dhiibee lakkeessaa. Maalumaaf hin guddatta naan hin jenne ani immoo akkasii jedhaan guddattaa maali? Gaddeemtaan jedhaan malee. Warra cubbuu hojjetan hin gaddeemtaadha. Warra waliin dhaanii barcuma sii dhaabataa utuu hin taane barcuma sii jalatti gaadha. Namichi kun waan nama dhibu raajii sobaa manatti bitaa jettee waasi gaafa lamchee jiran. Hin guddatta barcuma sii kennama naan naachi ta'e. Barcuma sii kennama. Akka nama guddaa si godhudha barcumni kun sitti jira. Barcuma sii jalatti gaan jedhani immoo. Ameen jedhani mee guddisi. Waliin naa guddachuun hin jiru majoollee. Akka barbaraa guddachuun hin jiru majoollee. Tajaajilaas guddachuun hin jiru majoollee. Shubbisaas luffisaas guddachuun hin jiru majoollee. Hin danda'amu keetti. Bara kee gabaabbata. Umurii kee gabaabbata. Yaada Waaqayyo keetu beeki. Macaafuma qulqulluun dubbata gaa. Garbichi tokko gooftaa lamaaf abboomuu hin danda'u. Isa tokko jibbee isa kaan jaallachuudha malee. Isa tokko of kennee isa kaan tuffachuudha malee. Waan lama abboomuu dandeenya. Dandeenyu waan lama abboomuu dandeenya. An nama akkasiin jaalladha. Acha barbaarii taanaan acha barbaarii makuutattuu masii sirrii olii gadhoofte guyyaa saafaa achi qabaltees qabaltee mala qabuudha. Nama Waaqayyoo ta'a nama ishee sirrii qabxee jiraattu. Akka cubbuu kan jedhamu gattee waan Waaqayyoo hin taane nama gattee kutattee murteeffattee Waaqayyo kanneen nama akkasii yeroo kee fixee akkasumaan waan nama hojjettee dhugaan si jedha.